Kibba baha Eeshiyaatti kan argamtu biyya Myanmar yeroo ammaa kana hiriiraan raafamaa jirti. Looreetti nageenyaa fi hoggantuu biyya Barmaa kan taate Aung San Suu ammas hidhaa to'annoo jala jirti. Looreetti nageenyaa kun kan biyya keenyaatiin akkamiin wal fakkaatu? Akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa 11 kun HaraGalfiidha. Waggoota dabran hedduuf musliimoonni Rohingyaa biyya Barmaa keessatti ajjeefamaa, qe'ee isaanii irraa buqqa'aa, manni isaanii gubataa turuu miidiyaan addunyaa hedduun gabaasaa turan. Hedduun isaanii akka duguuggaa sanyii saba lakkoofsaan biyya san keessatti bicootaan irratti raawwatamaa jira jedhan. Hoggantuu biyya sanii kan taate Aung San Suu duguuggaa sanyii kana erga haaltee booda rakkinni kun gama lachuun jechuun musliimota Rohingyaa fi warra Buudhaa biras akka jiru dubbatte. I would like to make the point that there are many moderate Muslims in Burma who have been well integrated into our society, but these problems arose last year, and I think this is due to fear on both sides. The vast majority of the victims of the violence have been Muslims. There is evidence that they have been systematically targeted. Muslims have been targeted, but also Buddhists have been subjected to violence. But there's fear on both sides, and this is what is leading to all this trouble. Garuu ajjeefamaa baqatee dararaaf saaxilamaa kan ture eenyu akka ta'e hedduu beekama. Miidiyaanis gabaasaa turan. If the attacks were based on Buddhism, then we would not have been allowed to shelter in a Buddhist monastery. Aung San Suu nama kamiiti? Jireenya isii keessatti nama karaa demokraasii fi haqaaf qabsaa'aa ture yoo taatu Noobeelii nageenyas injifachuun isii ni yaadatama. What the Nobel Prize means to me and what peace means to me. As I have said repeatedly in many an interview, I heard the news that I had been awarded the Nobel Peace Prize on the radio. Waggoota 15fis qabsoo taasifte keessatti hidhaa keessummeessitee jirti. Hawaasa biyya Barmaa fi addunyaan hedduunis dinqisiifatamte, jaalatamtes. Filannoo taasifameenis injifattus sababbii ijoolleen isii lammummaa biyya biroo qabduuf pirezidaantii ta'uudhaaf seera biyya sanii isii dhoorge. Haa ta'u garuu muudama biroo maqaa biroon argachuudhaan akka hoggantuu biyya sanii taatee hanga bara kana waraanaan aangoorraa darbamtuutti tajaajilaa turte. Duguuggaa sanyii uummata Rohingyaa irratti adeemsifameef addunyaa irratti baroota dabran keessatti hedduu jibbamte. Haa ta'u malee adda suukiin Noobeelii kan injifatte Abiy Ahmediin maaliin wal fakkaatu? Maaliin immoo wal didu? We must invest in peace. Over the past few months, Ethiopia has made historic investments in peace, the returns of which we will see in years to come. We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities where torture and vile human rights abuses took place. Nagaa jaalala amma dhuguma kan biyya san keessatti dalagamaa jiru jaalalaa fi wal danda'uudha. Tole gama walfakkeenya isaaniitti yoo deebinu isaan lachuu Noobeelii nageenyaa fudhatanii jiru. Garuu isaaniifis hin malu. Haadhaa fi abbaa Noobeelii ta'anis Trump anaaf kennamuu qaba jedhaa ture. I mean, I'm going to tell you about the Nobel Peace Prize. I'll tell you about that. I made a deal. I saved a country. And I just heard that the head of that country is now getting the Nobel Peace Prize for saving the country. I said, did I have something to do with it? Yeah. But you know, that's the way it is. As long as we know, that's all that matters. Isa kana irratti kan Abiyyiif kenname sun kiyye jechuudhaan jaal Trump yeroo hedduu dubbachuudhaan sagalee isaa dhageessifataa ture. I don't have any clue about the criteria, how the Nobel Committee select an individual for the prize. So the issue of President Trump must go to the Nobel Prize Committee. I'm not aware how they elect or select someone. Aung San Suu qabsoo karaa nagaa gaggeessuu isiif qofa waggaa 15 hidhamte. Abiyyi immoo qabsoo uummata Oromoo gaggeesse kan jedheef umrii 15tti wayyaanitti dabalame. Isa kana afaan isaan dubbate.
erga Aung San Suu hidhamtee booda hiriirri deeggarsaa hawaasa isii deeggaruun biyya san keessatti adeemsifamaa jira. Biyya keenya keessattis hiriirri deeggarsaa Abiyyiif yeroo ammaa kana taasifamaa jira. Kunis isaan wal fakkeessa. በአማርኛም በኦሮሞኛም ማውራት ፈልጋለሁ። ከፈለጋችሁም በእንግሊዘኛ ኦሮሞ ሻርፕ ፍሪ isaan lachuu hiriira deeggarsaa jaalatu jechuudha. Aung San Suu yeroo hidhamtee waggaa 15 kan isii hidhe sun biyya san keessatti waraana waan ta'eef maqaa juntaa jedhamuun beekama. Kan Abiy waggaa 27 tajaajilaa tures juntaa jedhamee moggaafame jechuudha. Isaan lachuu ijoollee biyya alaatii qabu. Garuu kan Abiy Ameerikaatti rakkina keessa akka jiran Dr. Abiy yeroo hedduu dubbatee ture. Jarri kun lamaanuu ajjechaa fi dararaa lammii isaanii keessatti raawwatamaniif gaafatama seenaa jalaa bahuu hin danda'an. Isuma kanaan wal qabatee waa'ee lammiin biyya alaa biyya seenuu irratti Mallas Zeenaawii waa jedhee ture. Paarlaamaa irratti haasaa taasiseen waa'ee gaazexeessitoota biyya alaa gaafatamee akkas jedhee ture. ጋዜጠኛ ሴት ከደፈረ ይቀጣል ማለት ነው። በእነሱ ሀገር ይጠየቃል ማለት ነው። እነዚህ ሱዳን ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ሴት አልደፈሩም፣ ማስረጃ የለም። አገር ግን ደፍረዋል። yeroo sanatti gaazexeessitoonni biyya Suudaan biyya san turanii gaazexeessitoonni kun biyya birootti dubra dirqiidhaan gudeedu. Biyya keenyatti immoo dubartii osoo hin taane biyya gudeedaa jiru jedhee dubbate. Kun gama Abiyyiitti yoo deebinu immoo lammii biyya biroo yookiin mootuu waraana Eertiraa biyya seensisee biyya qofa osoo hin taane dubartii hedduus naannoo Tigraayitti gudeechisaa jira. Isa kana irratti Reuters fi miidiyaan biroo hedduun gabaasaa jiru. Daawwattoota Oromiyaa 11 daawwachaa kan turtan HaraGalfii ture. Sagantaa biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii.